هاي ردت تفكر بجمت تكيا أشما أركبوني أنا أرسمين جنني جرا أكو بيك مكا قابلين كيا في يادوني ماما سأفان ورمو كان فكرتن يتفوفني جرون سنين جدا أكو معقرتن سيفاني كاغا في فيديو بدا دياتيرتي أكو مس أكاسومس مو دراما دلقود أنشانا لهارا بنتي كره جيت سنترتي Asmanan karashiti tisin dabarsa maqaa la shiti fi maqaashi isni taibsitu isni faibsitu sanin boda kara kiyyatti dhuftu jechuudha. Shamar kafuune daawwattoota keenya kabajamtoota keenya anillee YouTube jedhama haarawaadha siifan YouTube jedhama akkasumas daawwattoota keenya Raayil Taji wajjin gaaffii deebii gochuudhaaf qophii irra jirra. Gaaffii isheen gaafattuuf illee deebii kennuudhaaf yaadan jira. هاي ورجعتوا تبي كبجمتوا تكيا كوبيك تنكا حرة سيفن channel فيكين social media حارة كنا في سنين جدا إن شاء الله قاف فيديو لما فايو كيسجن تبراتي فتوتا كاشين إجا كارتة بومبي دوستة فتوتا كابتة دوفا كنا في قافين كينيا أكو ما بيكم قافين عنوتي دران سه مكا غندوتا يوكيني مو مكان عنو أفين فينه لبسي هارد مكان إنساني مقافة مي أكو بيتن يوتيوب FB رتي قدي فمي تري كنا فورين كوني مو غوغلي رس فربادو دندسو كنا بيجا مالبين جولن بيجا عربا جرتن أكو ما كان يرو قبضني وانتوتا كنا بربادو فوكين بريس أفكس بايس نتلفاتوف كرا جبا بدان أسمان channel كينيس فديسا نللي فديسا غافي كان اللي اتهرماتني لالا سبنجي چايرا كان غافي تكفات تنديما سيفن اگيفادو داوتون اللي نفانا ترانا بديكيا سيفن اگيفادو غافي بني يرو باتي نانو بات وغادي متي امي كناف مكا يرو سن باي كيسا كسانچيس مال جدما افان رومو تولي قرصة أيوة قرصة جتة سيفن تسين كروجيلا تيري تاني غارو جدي بيسرتي ياسميرو كوبي غبا بدانا نوركاي جرا كنا بردو تفي كبجمتو تا كينيا كسانجيس قرصة جدامي موغافامي جراني سنين جدا أكما بيكتن أمس كرغافي لما فاتتين ديما نفانا ترى بيتل مال جداما بوكي أيوة بوكي أگر تني سيفان بنيان تري رأيت ماله عرب نشيد نيرة تو راهي بنيان كوابته عرب نيرته هاي أردت تفي كفجت تكيجا كوار كتن كعمل لنا ما غرغر كوابي بساي سيفان ساقلي ولين كاستو راهي ركوا غرتن ميديا روس داب دي مساقلي نشيد مالي فكته غا استنو كومنتي جرات تدوا بريسو دندسو هاي أردت تفك بجمتو تكينيا أمس نفانا ترى غافي سدفان تندربا غافي سدفان مركاتون مانجي أما وندو غروباتي أغمس هاي سيفان ديفستيرتي مركاتون أما موكي أفان أروموتين أغمس جي أما هاي أردت تفك بجمتو تكينيا غافين كينيا ittifufa gaafin ittifufu mammaaksa akkuma beekamu ka mammaakse chullu qodanaan nutiin akkaataa abbaan itti gateen kan hiikamu kanaaf kara mammaaksataan ittiin darba siifan oduu kara mammaaksaa hin darbiin mammaaksa jechuun maalinni faayidaa isaatillee maalidha yaada qabdunaa ibsi saniin booda kara gaafii mammaaksaatti waliin ceenaa jechuudha. Tole akkuma itti mammaaksachuullee man dhagaa hedduullee beekuu baadhu mammaaksachuun dubbii tokko karaa biraatiin karaa hiika biraatiin qabane hima hiikatti kennu jechuudha nutti fakkaata. Hayyee sirriidha jecha tokko hiikatti kennu yookiin mammaaksa jechuun dubbii yookiin jechoota fi dubbii banuu fi goolabuuf kan nu fayyadu jechuudha. Jechi tokko yookiin wanni tokko garaa si quuqe mammaaksan dabarfataa jechuudha. Mammaaksa jechuun akkasiin siniin jedha warroota tokko kabajamtoota keenya bakka beeknetti laayikii nu kennitanii bakka dogoggorreetti immoo koomentii nu barreessaa gaafii sirrii ta'eef
Kanaaf nama waan taaneef dogoggoruu dandeenya. Bakka dogoggorreetti moo falchaa karaa gaaffii keenyatti deemaa jirra. Nufaana tura. Ani hin hambifanne ati hin qalbifanne jedhama ammaa kan Oromoo. Ani hin hambifanne ati hin qalbifanne. Ani hin hambifanne jechuun dubbiin himadhe tokko sitti himachuu hin hambifanne waan himadheen jira. Ati garuu yaadaan anak nan fudhanne jechuudha natti fakkaata. Yoo dogoggoree manaaf sirreessin sin jedha. Ati ani nambifanne ati hin qalbifanne jechuun waanan yaade san yookiin immoo waan siif kenname san seeraan fudhannee jechuudha. Hordoftoota kabajamtoota keenya waan irra dogoggora keessa akka sirreessitan Singafana ammas nafaana tura gaaffii kiyya lammaffaa kan mammaksatti deema dubbii jaarsa ganamaa yoo didanii galgala itti dhufanii. Dubbii jaarsa ganamaa yoo didan galgala itti dhufanii. Anda mamaks kan iddoon beeku. Rakkoon qabu ka yaadatti jecha maanguddoo waan maanguddoon ganama umrii dargaggummaa yookiin umrii ijoollummaatti namatti himan yoo qalbeeffachuu baatan yoo fudhachuu baatan umrii gara maanguddummaa gara dhumaatti namaaf galtiisa jedhamu natti fakkaata. Yoo wallaalee immoo asuma nutti misin jedha. Haayee bravo bakka deebii gaanaa deebisee dhugaadha. Namni ganama maatii ofii yeroo dargaggummaa hin dhageeffan yookiin immoo yeroo dargaggummaa saasan seeran hin hubanne dhuma isaatirra waan kufiitis ta'ee waan isa miidhus waan isa fayyadus yoo ta'e itti dhaqqabaa jechuudha. Dargaggummaa jechuun wanni kun maalinni mammaaksi kun maaliif mammaakamee jetteen sadarkaa dargaggummaa yookiin immoo sadarkaa shabaaba taanee humna qabnutti nuti jira humtuu nutti hin beeksisu. Kanaaf egaa hordoftootaaf kabajamtoota keenya gaaffii keenya deebiin keenya akkana fakkaataa deebii biraa warreen qabdan koomentii jalatti sirriitti naa barreessaan isiniin jedha karaa gaaffii kaanititti deemnaa nafaana tura. Hayya siifanishaa dhageeffadhu kaa namni dubbii barbaadu killee keessa lafee soqaa jedhe. Akkuma beektu kaa soqaa jechuun naannoo Wallaggaatitti waa barbaadu jechuudha. Namni dubbii barbaadu killee keessa lafee soqaa. Hayya hordoftoota kabajamtoota keenya namoota baay'een loqonni keenya akka naannootitti naannoo Wallaggaatitti akkuma beektan ministirii fi kutaa 10 irratti yeroo baay'ee filannoodhaan dhufa waanaa soqee jechuun mee waanaa barbaadi jechuudha. Kanaaf siifan egaa sirriidha. Dubbii tammetti naannoo keenyatti yeroo ilaallu namni dubbii barbaade bulluqa lamfataa dubeetta. Maaliif namni dubbii yoo barate waanuma isaan barbaadne tokko waan dubbiin fakkaanne tokko dubbata waan ta'eef immoo maal jettee namni dubbii barbaadu. Namni dubbii barbaadu killee keessa lafee soqaa. Killeen silayyuu lafee qabdii hin qabdu. Lafee keessa dubbii soqaattee naaf hin galle. Walumaa galatti gabaabatti rodaala namni dubbii barbaadu bakka dubbiin hin jirrellee sibiilallee haa ta'u lafeellee haa ta'u keessa dubbii barbaachaaf jecha waa barbaada jechuudha. Kanaaf bakka dhugaa hin ta'iin wanta dhugaa hin ta'iin tokko keessaa yookiin namaaf nama walitti buusuun yookiin immoo wantoota hin yaadamne keessaa waan hin yaadne fiduu jechuudha. Hayya hordoftoota fi kabajamtoota keenya beektanii akkuma keessan nullee barumsarraa turreerra at least erga barumsarraa turre naannoo waggaa 10 jechuu dandeessu. Kanaaf isin jedha hordoftoota fi kabajamtoota keenya bakka dogoggorreetti nu oofalchaa bakka sirrii ta'etti immoo yaada gaarii laayikii fi koomentiidhaan sheeridhaan nu bira dhaabbadhaa isin jenna. Warreen subscribing godhiin subscribe gochuudhaan nu faana dhaabbadhaa isin jedha. Karaa gaaffii keenya arfaffaatitti dabarraa kanaaf nu faana tura. Garaa ofiitu wallaala feexoo itti dhuganii. Kuwaan maqabatame waan baratamaa argitire dhibee ofii garaa ofii keessatti kan wallaalan hedduu itti dhugu waan addaa jechaadha hedduu.
maarree garaa kee keessa dhohibee jiruun beektu kan wallaalteefu du'aa naaf ta'a yookiin qoricha fayyaa naaf ta'attee heexootti dugdaa jechuudha. Akkas jechuun gaa dhibee kuyyayyuu wallaallaan heexootti dhugeedha. Meetti guuti garaa maksa kanatti argaa hedduu. Hayyee hordoftoota kabajamtoota keenya garaa ofiitu wallaalaaf heexoo itti dhuganiidha. Saa maaliif garaadhuma kee kanaayyuu hin beektu. Maal jechuudha nama yoo wajjin jiraattu fakkeenya sii ta'a nama yoo waliin jiraattu dhibbatti itti of kennite yookiin immoo akka maleetti soo irraa fagaatte kophaa taata yoo akka maleettis irratti hirkatte si jala achi deemee mucucaattee dhuftaa jechuudha. Yaa'anii giddu galeessatti jireenya addunyaa kanaa yookiin sooshaal laayifii wantoota akkasii kana jireenya miidil ta'e yookiin immoo jiddu galeessa ta'e nama wajjin jiraadhaa jechuudha. Kanaaf egaa hordoftootaaf kabajamtoota keenyaaf fakkeenya baay'ee isinii dhiyeessuu dandeenya. Maaliif jechoonni yoo baay'atan viidiyoon illee nama nuffisiisa. Kanaaf gabaabsinaa jechuudha. Fakkeenyaaf nama tokko yoo wajjin deemtu hiriyyummaadhaan yoo waliin deemtu akkuma guyyaa jaalala akka malee yoo wal jaalatte gidduu sanitti jibba akka malee walitti fiduu jechuudha. Jiddu galeessatti dammiyyuu yoo akka malee baay'ate namatti hadhaa jetti Oromoon. Kanaaf yaa'anii yoo nama wajjin jiraannu haala jiddu galeessaa haala nama simmiinee haala ofii simmiineetti nama faana jiraannaa jechuudha. Hordoftootaaf kabajamtoota keenya Raahel Tajii deebii kana fakkaatu isinii kennite. Deebiin keessan immoo kanarra caalu ni jira. Deebii sana achi jalatti nu barreessan jedha. Kanaaf gaaffii isa dhumaatan isin gaafadha. Lafaana turaa hordoftoonni kiyyas siifanis jechaan jira. Akka ganamaa seete narra hin jetiin jette sokorruuni. Ate isaaf fidda garuu. Chafiddati kuno kaska kungonore. Afaan Oromoo miliyeena naannootu. Akka ganamaa seete rajajjitini jette sokorruuni. Baay'ee ulfaata garuu si deebisuudhaaf amma humna kiyyaa siif yaada. Wando goggore ganaaf kashaan jira ganama. Amaara kun qabu gaadho goggorri. Akka ganamaa seete narra najjiti. Ganama dargaggummaadha humna hin qaba. Galgala nan dadhaba. Akka ganamaa sana seete narra najjiti yoo ta'e ganama humna cimaa waan hin qabuuf galgala kana dulloomeen jira yookiin maanguddummaa ta'een jira na eeggadhuudha ta'inna akka yaada kiyyaatti. Innis ni ta'a. Haalli hordoftoota fi kabajamtoota keenya akkuma beektanii akka ganamaa seete narra inijjeetiin jette sokorruuni. Maaliif seetan sokorruu akkuma beektan kaa sokorruu jechuun qoree nama waraantu ganama fixee sallaaftati. Ciistee jirti warra dhaabbattes baay'ee nama nubdu agarte maaliif fixeessi sun baay'ee ishii wannoo jedhee jira jechuudha laaffisee jira. Kanaaf galgala aduun guyyaa guutuu itti ba'ee jira yoo irra dhaabbatte akkasumatti nama waraanti jechuudha. Namoota baay'ee yoo laallee fakkeenyaaf yeroo baay'ee ijoolleen natti kaa'uu danda'u. Ijoollee dhiiraa yoo laaltanii amma alarraa gaafa jaalala eegaran jaalalli isaanii kan maraate. Gaafa ishiin itti siqte amalli isaanii yookiin immoo amalli ishii yaani dhiira bichaa oduun ta'e bakka akka alarraa saniin ta'uu fi keessa seenee itti siqee keessa gaafa bare namni suni akka duraanii sanitti sobuu hin dandeechuudha. Amala kee hiriyyaa keettis haa ta'u ollaa keettis haa ta'u akka duraa sanitti si shawwadu agarte adeemsa keecha wal barta. Kanaaf jechoonni kun warreen shawwadaa warreen akkas jedhan kanaaf si madaalaa kana karaa elachi asiifachi guyyaa tokko diraamaa guyyaa tokko hibboo itti harakaata goottanaaf fakkeenyaa jechuudha. Hayya hordoftoota kabajamtoota keenya gaafiin keenya kana fakkaataa gaafii biraatii fi viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti nafaana turaa jecha yeroo biraatiin viidiyoonis namoonnis
namoota adda addaa wajjin walitti deebinaa hordoftoota kabajamtoota keenya horaa bulaa deebanaa galatooma.